dhukkuba onneem yookiin balaa saanduuraa harka Israa'elitti dhuunfadha jechuun waltajjii Falasxiinotaa irratti irra deddeebiin dubbachuun kan beekamu. Diinonni koofiim weerartoonni Israa'el hundaa ol kennaa isaan naaf arjoomuu danda'an yoo jiraate ana ajjeesuufiim ani harka isaanitti wareegamuudha jechuun hawwii addaam wareegamaaf qabuun dubbachaa ture. Hoogganaan Hamaas Yahyaa Sinwaar dirree waraanaa irratti osoo diina irratti dhukaasuun wareegamuu isaa leellisuun lammiileen Gazaa gootii haala kanaan du'a jechuun ilma isaanii hoogganaa isaanii qabsaa isaanii faarsaa jiru. Wareegamaa Yahyaa Sinwaar kan leellisuun suuraan guddichi magaalaa guddittii Iraan kan taate Teheraan keessatti ol kaafamee fannifamee kan jiru yoo ta'u kunis jaala qabsoo isaanii wareegama isaatti kabajaa gochuuf akka himamee jira. Uffata waraanaa uffatee qawwee fi boombii harkaan osoo loluu kan du'e kutamee osoo dhiigii keessaa dhangala'u uleen ofirraa lolaa kan wareegame kun goota addaadha. Gootonni haala kanaan wareegamu jechuun lammeen Gazaa jaarsi ganna 61 miidiyaaf yaada inni kennee ijoo waltajjii addunyaa ta'ee jira. Yahyaa Sinwaar shugguxiin hidhatee osoo loluu wareegame kan koloneelaa Israa'el duraanii tokko turuun miidiyaaleen Israa'el gabaasaa jiru. Lammiileen Falasxiin gootummaa isaa ragaa qabatamaan kan saaxilan osoo inni lolee lolchiisuun harmeen Falasxiin ijaan agartee yaada isheen kennitee olola miidiyaalee Israa'el cabsee jira. Odeessaalee kanneen dabalatee seenduubee gootummaa Yahyaa Sinwaar qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyaa Shamaar Kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan baaqiddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa balanaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Odeeffannoolee wayitaawaa onkololeessaa 18 2024 kan guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Hoogganaan Hamaas Yahyaa Sinwaar dirree waraanaa irratti osoo diina irratti dhukaasuun wareegamuu isaa leellisuun lammiileen Gazaa gootii haala kanaan du'a jechuun ilma isaanii hoogganaa isaanii qabsaa isaanii faarsaa jiru. Wareegama Yahyaa Sinwaar kan leellisuun suuraan guddichi magaalaa guddittii Iraan kan taate Teheraan keessatti ol kaafamee fannifamee kan jiru yoo ta'u kunis jaala qabsoo isaanii wareegama isaatti kabajaa gochuuf akka himamee jira. Ogeessiifim qindeessaan haleellaa onkololeessaa 7 hoogganaan Hamaas Yahyaa Sinwaar waggaa tokko oliif erga Israa'eliin adamfamaa ture kamisaa kaleessaa lola irratti itti dhukaafamuun wareegamuun isaa ifoomee jira. Miidiyaaleen Israa'el akka sareetti adamsinee ajjeesne jechuun gootummaa isaa dhoksuuf yaalii taasisanis suur-sagaleen dirooniin waraabame gootummaa isaa mirkaneessee jira. Biyyoonni dhiyaa hedduun isaanii ajjeefamuu isaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu ni milkeessa jedhanii tilmaamanis Hamaas dabalatee Hizbullaaf kanneen biroo tasuma lolichaaf akka harka hin kennine onnachuu isaanii ifoomsaatii jiru. Viidiyoon reenfa isaa agarsiisuun dirooniin waraabame kan reenfi isaa caccabaa gamoo keessa jiraachuu isaa mul'isu. Harki isaa citee kaameraa diroonii isa waraabuuf dhuftee uleen rukutuuf yeroo tattaafatu kan mul'isu. Viidiyoon qodamee Falasxiinotaa onnachiisee jira. Uffata waraanaa uffatee qawwee fi boombii harkaan osoo loluu kan du'e. Rukutamee osoo dhiigii keessaa dhangala'u uleen ofirraa lolaa kan wareegame kun goota addaadha. Gootonni haala kanaan wareegamu jechuun lammiin Gazaa jaarsi ganna 61 miidiyaaf yaada inni kennee ijoo waltajjii addunyaa ta'ee jira. Gazaa keessatti konkolaachisaa taaksii kan ta'e dargaggeessi ganna 30 Aliin ammoo gama isaatiin kaleessa galgalarraa jalqabee viidiyoo kana yeroo 30 ol daawwadhee jira. Wareegama keessatti kan hanga kanaa ga'u hin jiru. Viidiyoo kana ilmaan koofi ilmaan kootti agarsiisuun hojii guyyuu kootaa jechuun gootummaa fi qabsoo darbees sadarkaa hooggansaa Yahyaa Sinwaar kana leellisee jira. Yahyaa Sinwaar haleellaa onkololeessaa 7 daangaa Israa'el cabsuun Hamaas raawwateen kan qindeessee tolchee isa yoo ta'u haleellaa sanaan Israa'eloonni 1200 ta'an ajjeefamuun kanneen 253 ta'an ammoo butamanii gara Gazaatti fudhatamuu isaa gabaasii Israa'el ni akeeka. Haa ta'u malee erga guyyaa sanaatiin haleellaa qilleensarraa Israa'el qulqulloota Falasxiin irratti raawwachaa jirtuun namoonni 42 ol ta'an ajjeefamuun lakkoofsi isaanii kan hin beekamne kanneen 10,000tti tilmaamaman ajjeefamanii reenfi isaanii caccabaa gamoo jalatti argama jedha
waajjirri fayyaa Gazaa. Sinwaariin haasawaa dura taasiseen dhukkuba onnee yookiin balaa tasaan du'u irraa harka Israa'elitti du'uun filadhaa jechuun waltajjii Falasxiinotaa irratti irra deddeebiin dubbachuun kan beekamu yoo ta'u, diinonni koofiim weerartoonni hundaa ol kennaa isaan naaf arjoomuu danda'an yoo jiraate ana ajjeesuu fi ani harka isaanitti wareegamuudha jechuun hawwii addaa wareegamaaf qabuun dubbachaa ture. Holqa keessa dhokatee jira jedhanii olola irratti odeessaa turan jechuun yaada ishee miidiyaaf kan kennite harmeen umuriin ishee ganna 42 qaqqabee jiruu fi haadha ilmaan afurii taate Raashaan lubbuu isaa olchuuf boojamtoota Israa'el ofitti naannessee holqa keessa taa'aa jedhanii olola isarratti odeessu. Baatilee darban kana keessa Raafaa keessatti yeroo inni loltoota weerartuu Israa'el adamsee haleelu ija keenyaan agarree turre jechuun gootummaa Yahyaa Sinwaar ragaa baati. Hoggantoonni haqaa kan isaan wareegaman haala kanaanidha. Qawwee harka isaanitti qabatanii wareegamu Sinwaariin akka hogganaatti isa deeggaraan ture. Har'a kunoo wareegama isaatiin mataa ol qabadheen booda jechuun wareegama qaalii Yahyaa Sinwaar leellistee jirti. Jiraatonni Keebroon, West Baankii fi kanneen biroo yaada kennaniin Yahyaa Sinwaar wareegamuun wal dhabdee jiru gara araaraatti fiduu osoo hin taane daranuu dhimmicha ammeessaa kan jedhan yoo ta'u, kan nuti hubannus ta'e hin beeknu hogganaan tokko yoo wareegamu kan bakka isaa bu'u daran kan duraa caalaatti nama jabaa fi yaada araaraa hin fudhanne ta'a jedhanii jiru. Ga'eessi umuriin isaa ganna 54 ta'e jiraataa magaalaa Raamallaa Muraad Umar gama isaatiin yaada kenneen kun sochii kana irratti jijjiirama hin fidu lolli waraanichaa ammaatee itti fufaa waan dafee dhaabbatu hin fakkaatu jedhee jira. Hogganaan gameessi umuriin isaa ganna 61 qaqqabe Yahyaa Sinwaar Gazaa keessatti loltoota waraanaa Israa'el osoo loluu wareegamuu isaa ragaaleen garaagaraa mirkaneessanii jiru. Yahyaa Sinwaar iddoo hogganaa Hamaas duraanii Ismaa'eel Haniyyaa bu'uun gara hoggansaatti kan dhufe yoo ta'u, yaada burqisiisuun wixinee maraa qixxeessee haleellaa daguu onkololeessaa 7 Israa'el irratti kan raawwate isadha jedhama. Nama kana haaloo baachuuf Israa'el akka isa ajjeestu dhaadachaa turuun isiin yaadatama. Yahyaa Sinwaar akka lakkoofsa warra dhiyaatti bara 1962tti kibba Gazaa kaambii buqqaatota Kaan Yunis keessatti kan dhalate yoo ta'u, maatiin isaa Maajalas Qalaan kan jedhamtuu fi bara 1968 keessa Israa'eloonni magaalattii weeraruun erga dhuunfatan booda Ashqalaan maqaa jedhu moggaasuun bulchiinsa isaanii jalatti haammatanii jiran irraa buqqaan. Yuunivarsiitii Islaamaa Gazaa keessatti kan barate Yahyaa Sinwaar afaan Arabiffaan digirii qaba. Sinwaariin umurii isaa qabsoof dabarsee kan kenne yoo ta'u, bara 1988tti gareetti kaajabaa Hamaas keessatti hundeessuun hojii boonsaa nama hojjechuu danda'eedha. Loltoota Israa'el 3 ajjeesee jira jedhamuun bara 1989 keessa Israa'eliin to'atame murtee hidhaa umurii guutuu kan itti murteeffame yoo ta'u, hidhaa waggaa 22 booda bara 2011 keessa jijjiirraa hidhamtootaan mana hidhaa Israa'el keessaa gadi lakkifame. Bara 2017tti hogganaa Hamaas koonyaa Gazaa ta'uun kan muudame Yahyaa Sinwaar yeroo sanas Gazaa irratti kan muudame bakka Ismaa'eel Haniyyaa bu'uun ta'uun isaa seenaan ragaa ni ba'a. Bara kanaan baatii 2 dura ajjeefamuu Ismaa'eel Haniyyaa hordofuun hogganaa Hamaas kan ta'e Yahyaa Sinwaar Gazaa keessatti gootummaan waraana Israa'el osoo loluu wareegamuun isaa beekamee jira. Haalaan callisaadha jedhamuun waa'ee nama isaa kan himamu Yahyaa Sinwaar humnoota waraanaa Israa'el osoo qolatuun lolee lolchiisaa wareegamuun isaa dinqisiifattoota isaaf lammiilee Falasxiiniin onnachiisuun miira gootummaa uumee jira. Ameerikaan bara 2015 keessa galmee shororkeessitoota idil addunyaa keessatti maqaa isaa kan tarreessite yoo ta'u, nama kana bara dheeraaf adamsaa turuu ishee beeksistee jirti. Yahyaa Sinwaar shugguxiin hidhatee osoo loluu wareegame kan koloneelaa Israa'el duraanii turuu miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiru. Israa'el chaanaalii 14 gabaasa qoodeen shugguxiin reenfa Yahyaa Sinwaar cinatti argame bara 2018 Kaan Yuunisitti dhukaasa Hamaas faana geggeeffamaa tureen kan ajjeefame loltuu Israa'el Leetanaal Koloneel Muhammad Keeradiin fayyadamaa kan turedha jedhee jira. Israa'el ajjechaa koloneelaa ishee kana hanga bara 2022tti iccitiin qabdee akka turte kan eerim gabaasi kun konkolaataa nyaataa fi ergama addaa geggeessuuf gara Kaan Yuunisitti seenuuf osoo yaaluu miseensota loltoota Hamaas shakkuun konkolaataa kan akka dhaaban seenessa gabaasi miidiyaa Israa'el kun. Loote seentota Israa'el kanarratti dhukaasa kan bane Hamaas loltoonni isaa 7 ajjeefamuu fi loltuun Israa'el Leetanaal Koloneel Keeradiin dogoggora miseensota isaatiin ajjeefamuun gabaasi miidiyaa kanaa addeessee jira.
Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya afaaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuun waliif qooda hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.